Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Caffee Miidiyaa odeeffannoo sa'aatii kanaaf jenne isiniif qabannee dhiyaanneerra hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kan si waliin turu an Lammii Mangistuuti. Odeeffannoo miidiyaan OMN waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa irratti dabarsee dogongora jedhan pirezidaantiin waldichaa obbo Sanyii Dashuu. Warreen tanaan dura waldaa keenya cabsuudhaaf karaa kallattii adda addaatiin karaa mootummaatiin karaa holola adda addaatiin shira adda addaa maruudhaan warreen tanaan dura bifa qormaata tanaan dura 2014 mana hidhaatitti nu gachisiisan waldaa kana diiguudhaaf haalan warri feesbuukii keenya yuutiibii keenya akka godhanii turan har'as karaa OMN'tiin harka walitti hidhachuudhaan waldaa dargaggoota Caffeedhaa kuffisuudhaaf waan keessaa ba'aniif ani duu araddaan hin margin jette harreen OMN keessaa nama qaban irratti hundaa'anii maqaa waldaa keenya dha'uudhaan barreeffamnii fi ibsi nurratti bayas loogoo waldaa kan hin taaneen waldaan loogoo ka'umsaaf goone loogoo jijjiirame dambiittiin bulmaatatiin labsiidhaan loogoo jijjiirranne loogoo waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa kana ta'ee oduu jiru loogoo bifa jijjiiruudhaan loogoo keenya isa calqabaa nurratti gaafii oduu maddi keenya nuuf ibse jedha paartii mootiyan waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa siyaasa kamirraa uppilisa kana hin beeku jala muranii dhufanii kan nu gaafachuu qaban bilbilanii nu gaafachuu qaban oduma nu beekanu jaarmiyaa diinagdee Oromootis nyaachuudhaaf itti ka'an kana miseensi keenyas miti miseensi qaamni mootummaas qaamni inni ilaallatu kamiyyuu akka laaltan akka hubattan I'm so sorry baay'ee gaddine OMN suura keenya suura waggaa 4 waggaa 5 har'aa ka'e walitti qindeessuudhaan waan nu laallanne walitti fiduudhaan waan hin taane waggaa 4 dura kan dhaabbate waldaa dhaabbate jenna never waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa gaafa 11 ji'a 9ffaa 2012 sartafaayir ta'an waggaa 3 keenya amma jechaan kijiba mana jireenyaa waliin isiniif kennina jedhee jedha never dambii ittiin bulmaataa keenya proposaalli keenya adeemsi keenya maal fakkaata kan jedhu raagaa qabatamaa oduu qabnu ofii dhugaa qabu otu as jiranuu waan hin hojjanne biyya hambaa ta'anii akkamitti hojjetu. Waldaan keenya labsii koomishinii waldaa hojii gamtaa federaalaa 985 murad 2009 irratti kan hundaa'e yoo ta'u adeemsi karoora hojii yeroo dheeraas ta'e kan yeroo gabaabaa akkuma sadarkaa hojii isaatti kaayeffatee kan qabudha. Haaluma kanaan hojiiwwan yeroo dheeraa keessatti hojjetamaa jiran karaa miidiyaa hawaasaa keenyaan yeroo yerootti uummata biraan gahaa jirra. Haa ta'u malee dhimmi mana jireenyaa hojii yeroo dheeraa gaafatuu fi labsii irratti kan hundaa'edha. Yeroo gabaabaa keessatti osoo mootummaan iddoo irratti ijaarru nuuf hin nuti humnaan wanti hojjechuu dandeenyu hin jiru waan ta'eefidha malee waan dagatame hojiinsaa boodetti harkifate miti adeemsa mataasaa eeggateen dhimma haala yeroo ilaalcha keessa galchuun itti adeemamaa jira. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa dargaggoota 200 oliif carraa hojii uumuudhaan ammas damee isaa godinoota Oromiyaa hundaa fi naannoowwan biyyattii hunda keessatti damee isaa babal'ifachuudhaan hojjechaa jira. Waldaan keenya bakkeewwan garagaraatti cimina hojii agarsiisaa jiruun dhaabbattoota garagaraa irraa badhaasa hedduu argachuun keenyas kan beekamudha. Waldaan jaarmiyaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'uudhaan dargaggoonni diinagdeedhaan akka of danda'an hojjeta. Kana immoo qabatamaadhaan agarsiisaa jirra kan jedhan hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu waldaan keenya hambaa qeerroof qarree Oromooti malee namoonni waldicha diiguuf faajjii waldaa kanaa bakka hin buune haala isarraa hin eeggamneen maqaa waldaa xureessan miidiyaa OMN waliin walquunnamuun odeeffannoo dogongoraa laatan akka irraa of qusatan akeekkachiisaniiru. Haaluma kanaan OMN odeeffannoo dogongoraa fi miidicha kan hin madaalle osoo hin qulqulleeffatiin waldaa keenya irratti baasee ilaalchisee waldicha atatamaan akka dhiifama gaafatuu fi diinota ijaaramuun qeerroof qarree Oromoo dhukkubatti ta'e irraa oduu sobaa funaanuudhaan maqballeessii waldaa irratti waan gaggeessitaniif haqa jiru arguu fi haala hojii waldaa irra jiru beekuu yoo barbaadan balballi keenya nama kamiifis ta'ee miidiyaa kamiifiyyuu banaadha waan ta'eef akka miidiyaa uummataa tokkotti dhuftanii gaafachuudhaan uummataaf akka beeksistan ibsa keenya irratti isin affeerre kan turre yoo ta'u miidichi garuu hanga guyyaa har'aatti qulqulleeffachuudhaafis ta'ee dhiifama gaafachuudhaaf hayyamamoo ta'anii hin jiran. Kun immoo kan agarsiisu namoonni miidicha irratti dhimma waldaa kanaa kataban jibba sababa hin qabne waldicha irraa qabaachuu isaanii kan agarsiisudha kan jedhan pirezidaantiin waldichaa obbo Sanyii Dashuu miseensonni waldaa keenyaa olola madda hin qabnee fi dhugaa irraa fagaateen burjaaja'uu dhiisuudhaan hojii keessan irratti xiyyeeffachuun waldaa keessan jabeessuu qabdu jedhaniiru.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhaabbata Safaariikoom Itoophiyaa waliin filannoo M-Pesa maamiltoonni kaffaltii itti raawwatan ifoomse. Maamiltoonni daandii qilleensa Itoophiyaan imaluu barbaadan filannoo M-Pesaan bakkuma jiranii kaffaltii raawwachuu akka danda'an himameera. M-Pesaan sirna kaffaltii dijitaala appilikeeshinii moobaayilaan kaffaltii itti raawwatanidha. Biyyoota Afrikaa biroottis dhaqqabummaan Safaariikoom bal'aa waan ta'eef daandiin qilleensa Itoophiyaa maamiltoota isaa kan Afrikaa mara sirna kaffaltii dijitaalaa kanaan dhaqqabuu akka danda'u eerameera. waliigaltee wal hubannaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofee muddama Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee jiru karaa marii akka hiikataniif hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessan. Amajjii 1 bara 2024 Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa hin qabne waliigaltee wal hubannaa biyya addunyaa irratti beekamtiin hin argatiin jirtu Somaalilaandii waliin mallatteessite hordofee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti ka'ee jiru gama Muqaadishoo fi Finfinneen gara mariitti dhufuun waldhabdee isaanii akka hiikatan jechuun hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres dilbata kaleessaa waamicha dhiyeessaniiru. Magaalaa guddoo Uganda Kampalaatti yaa'ii garee biyyoota 77 fi Chaayinaa irratti ibsa kan kennan Guterres nuti yeroo hundumaa qajeeltowwaniin kan hoogganamnuu fi qajeeltowwan sunis tokkummaa abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyootaa kan Somaaliyaa dabalate kabajuudha jedhanii haala amma uumamee jiruunis karaa waliin dubbiin ni hiikattu jennee abdannas jedhan. Yaada Guterresiin kan wal fakkaatu biyyoonni kanneen akka United States, Chaayinaa, gamtaa Awurooppaa, Afrikaa, gamtaa Afrikaa fi liigiin biyyoota Arabaa abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamuuf waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Somaalilaand bara 1991tti Somaaliyaa Muqaadishoo irraa addaan cituun walabummaa koo labsadheera jettus addunyaa irratti beekamtii kan hin argatiin jirtu. Karaa waliigaltee kana gama Itoophiyaan akka biyyaatti beekamtii barbaacha jedhamus dhimmi kanarratti hanga ammaatti gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Jarmanii Aanaa Leenaa Laanaa Baarbook daawwannaa isaanii Jibuutiitti taasisaniin hayyama karaa qilleensa naannoo Eertiraatiin darbuuf isaan dandeessisu waan dhabaniif gara Saawudii Arabiyaatti imaluudhaaf dirqamuu Reuters gabaaseera. Maddi oduu Jarman DW akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa biyyattii karoora isaaniitiin ala gara Saawudii Arabiyaatti imaluuf kan dirqisiifaman imala gara Jibuutiitti taasisaniif xiyyaarri isaanii karaa Eertiraatiin darbuudhaaf hayyama waan dhorkameefidha. Ministeerri dhimma alaa kunis daawwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaa sadi keessatti taasisuuf kaaniin dursan gara Jibuutiitti imaluun dhimma wal waraansa Sudaan keessaa fi dhimma rakkoo nageenyaa galaana diimaa irratti mudate irratti mari'achuuf karoorfatanii ture. Ministeerri erga imalli isaanii danqameen booda ibsa baasaniin kallattiin imala isaanii jijjiirramuun agarsiiftuu tasgabbii dhabinsa qaxanichaa waliigalaa ta'uu kaasuun walitti bu'iinsa Sudaanii fi Yemen keessa jiru qilleensa naannoo isaanii fayyadamuun akka isaan hin dandeessisne ibsan. Baarbook daawwannaa Jibuutiitti taasisan kanaan Jarmanii fi gamtaan Awurooppaa haleellaa hidhattoonni Huutii imala dooniiwwan galaana diimaa irratti raawwatan irraa ittisuuf hojjetaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun ergaa dabarsuuf karoorfataniiru. Israa'el Gaazaa irratti duula cimaa gaggeessaa jiraachuu isheetiin wal qabate hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman dooniiwwan warra lixaa gurguddoo karaa galaana diimaatiin darban irratti haleellaa raawwachuu erga eegalanii torbanoonni lakkaa'amaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa odeeffannoon sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu waliin ture Lammii Mangistuutii waan waliin turtaniif galatoomaa.